dhufu hundumaa goobanootuma tanatuma sakeenutti fida. Gocha goobana kanaas hin fudhatinaa dida. Keessattuu kun hidhamaa goobana moodarni hama ofirraa eegaa jama. Warri naftanyaa fi goobana nurratti leellisu inni nuu naftanyaa inni nuu goobana warra qabsoo sabaata dhiigaan as geette duubatti deebisu. Warroota akkasii kallachaaf kallattiin itti himuu malee irraa dalga qabuu nama hin feesisu.
Wagala majifte fila nonga dufnaan amma na filadhaaf karaa tolcha jette akaafaa fudhatte ganda keessa fiida tasa hin taarini filannoon dabartu sin filannuun jiida hin baratta malee batiite sanirraa barachuun dandeenye osoo yakkamtootaaf shakkamtoota ta'uu keessanis hin beeynu sirrooytani jenneenu isin amanne amana kennalle isini kennanne kursiirra sin kenne amana kennalle karatti nyaatani bakkaan nuuf hin genne waan dhufu hin beeku namni waan dabarseef waan dabarten beeyne guddifne gattina akkana nu gootani jennee nuti dhayne aadaa wanti buutii dhagaa fuuna jennee buutii lafaa fuunee matarra uf kenne dafa waliif qooda yoo diqqaate nama kuma tokko fida isiniin qoostanii bar abidda keessa teenyee bar laayii isinii waraabna nuti abidda keessa teebni isinii haasofna in qoostan isinii waan biyyarra dhuftu suuraallee ta'e viidiyoolee ta'e laayiviis ta'e isa kaanii walqixa wal bira laayinaa ka abbaa fedhees yoo ta'e kana ofitti himaa biyya keessaa laayibii waraabamu arginaan isinii girrisoonni keenya girri jedhaati girra argaachuu ለሚቀኞችና ለቡዳዎች በአንድ ማደረስ አለባችሁ አፋን ጀራ መለ ጀራንገል ዋን ተይፊም ጀራንገል አፋን ጀራት ይመሊ ከናፍ ዱበበሁ አችቴ ማል ኢንቫይት ጎቹዳን ሼር ጎቹዳን ኡመተ ኦሮሞ ብራን ገሁዳን ዲነ ከሰን ገራ ጉባ አይ ማልታተንሲን ጀባዳ መለ አከሚ ቆስተንሲን በር asirratti bar alaabaa Minilik jedhanii guyyaa kana guutuu naanna'uudhani bar har'a yoo nuti aadaa keenya uffannu kan garaan keessu gubatu dhumatu garuu ambalaal ambaa asirratti hidhatee alaabaa Minilik asirra hidhatee deemu akka barbaadanitti kabajtanii isatu isiniif kabajaadha barana bar diinni nama baay'atee bar diinni tuffatee as gubbatti alaabaan nafxanyaa hidhatee deemuu jalqabe hillaafin walis hin laaffisin walis hin tuffatin walis hin qeeqin har'a diinni ulee kabaja qabdu ulee abbaan keenya horiidhaan dhorkatu ulee abbaan keenya karaadhaan deemu ulee abbaan keenya waa meeqaan dalagu ulee abbaan keenya diina ofirraa dhorku har'a nafxanyaan as gubbatti ulee gubbatti alaabaa jira alaabaa Minilik as gubbatti te burraa qayrta salphatanii jirtan allikki isinitti makanaan booda inumaa afaan kabajaa fi haasaa miidiyaa isinitti naasawuuju salphatanii jirtan maqaan isin badee jira gadhee warroonni waan kana deeggartanis ofitti himaa qoosaan akkasiin jiru kun uffata kabaja uffata aadaa Oromooti ka asliidha ka amantaadha waliin qaban koofiyaan kaawwannu ka yeroo salaataallee ka yeroo ibaadaallee ka kaawwannu sun hundi aadaa Arabaati madawwarri jalabiyaan kaawwannu aadaa Arabaati aadabum Arabaa sanii bareechanii akkasitti asiin gahan kana beeku sinirra jiraata yoo kanaan khutbaa godhan yoo kanaan daawaa godhan yoo kanaan salaatan yoo kanaan qara'an yoo kanaan imalan yoo kanaan hojjetan yoo kanaan hojjisiisan waan tokko rakkoo takkan qabuuyyu abbaa barbaadan gaafadha achi booda haydar kijibaadha jedha aalimman gaafannee deemna dukkanatti hin deemnu waliif qooda dafaate amma gara yaada kiyyaa sun teenin waliif qooda sheer godha qabsaa'ota Oromoo hunda fidaa jara zaalimman deeggarsan illee fida hundaa fida haadha geessu nuti biyya kana keessatti yoo jiraanne kabajamne jiraanna yookaan ammoo duunee lafarra dhabamna qoosaan akkasiin jiru biyya kana keessatti kabajamne jiraanna yoon kabajamne taatammoo lafarra dhumna malee qoosaan akkasiin jiru eenyullee nama dunyaa kubbatti abbaan barbaade dheesseef illee ilaa bahuu hin danda'u ummataaf ammoo yoo duute ammoo kabaja argatta yeroodhaan yaadatamta
rabbi si yaadata seenaa si yaadata namni illee si yaadata ka aqlii qabu jechuudha abbaan fedhi inni kun hidhame inni kun timame inni kun biyyaa baafame inni kun akka barbaadetti biyya keessa burraaqa akka jiraatuuf hin jiru dhumannus walumaan dhumanna dhumaatiin nuuf haaraa miti kaleessa illee itti guddanne arra illee itti jirra borullee kanuma deemna waan tokko isin hin jedhasu jecha kana xumurin jecha kana edalle dubbadheetiin jiranatti fakkaata gabrummaa hiddaan buqqifnaa dadhabnu ilmaan itti guddifna jecha jeneraal waaqoo guutuu jedhe kanaa booda hin dalagu abbaa barbaadanitti himaa kanaa booda hin dalagu mammaaksi sunii fi jechi sun dhaabbatee jira ilmaan nuti guddifnu hin jiru kanaa booda gabrummaatti hin guddifnu iyyuu nuti waaqoon guutuu jeneraal waaqoo guutuu waaqoon guutuu waan jechuu qabu jedheera waan yeroo maltu sanin jedheera jeneraal waaqoo guutuu ilmaan waaqoo guutuu maal jedhe gabrummaa hiddaan buqqifna dadhabnu ilmaa itti guddifna jedhe malee isinillee ilmaan teessa itti guddisaan jenneeyyu nu guddiseera hin gaa khalaas ilmaan teenya bilisummaa bareedduu fi mi'ooftuu fi kabajamtuu fi faayamtuu san fuunee ilmaan keenyaaf dabarsine malee ilmaan keenyatti qoosaan akkasiin jiru mataachi qabattee as qabattee kan ati ilmaan kan kee har'alee deebistee bilisummaa dhaalchitu ilmaan keenyallee deebanii ilmaan isaanii dhaalchisaatiin deeman akkuma akaakayyuun keenya abbaa keenyatti abbaan keenya nuti ammoo ilmaan keenyatti hin kennu abadal abidin duuni lafa kana gubbaa dhabamna malee abbaan fedhe ilmi namaa kamillee ka beekumsaallee ka barumsaallee ka qabaataallee ka dhabaataallee hunduu hiree rabbiiti malee ilmi namaa hunduu lafa kanarratti walqixa kabajamuu qaba walqixa ilaalamuu qaba walqixa ilaalamuudha qaba kanaaf kana isa kana sirritti beekuutu nurra jiraata jiraannullee bilisummaadhaan jiraanna duunullee bilisummaadhaan jiraanna jannata rabbii keessa haqaa falmadhaa xiinxallaa rabbitu nuuf hime xiinxallaa hubadhaa addaan baasaa haqa keessaniif dhugaa keessaniif qabsaa shari'aa keenyatu amantaa keenyatu duudhaa keenyatu hundi cinaa kenna jira haqarra jirra dhugaarra jirra har'a gartee aadaa oromootiif safuu oromootti durriyyeen kashalabbeen taphattee jinfuu ulee abbaa gadaa irratti alaabaa minilik maxxasitee magaalaa keessa yaati weellistoota oromoodhaa kanneen wareegama guddaa kaffalan har'a ari'aa magaalaa irraa baasaa raaree gubbaa dhaabsanii rasaasaan mataa isin baqasine yoo isin dabartan jedhanii weellistoota oromoodhaa akka kabajamuu fi jajjaalatamuu fi kanneen seenaa gurguddaa dalagan hunda finfinnee keessa ala baasuudhaa fi shirreedha dalagamaa oole. Suuraalee garaagaraa argitanii inni sun qofa gaha kan biraa hafu kakkaafiyaa qofa isiniif gahaadha kan konkolaataa kan miila lamaan oromoodhaa jecha dhabee kan isaa qofa isiniif gahaadha ni jirra jettee teessa wanta akkasinitti hima waan ija gootiin arge har'as ta'e har'a warroonni mootummaan tikkeetii kennee fi kabajan arganneeyyu akka sareetti sallafsisaatiin akka sareetti sallafsisaa dullaan rukutaa seensaa baasan kanaaf ilmaan oromoodhaa jabaadhaa jajjabaadhaa waliif qoodaa wal jajjabeessaa walitti toraa har'a uffata kabaja qabu yoo garte durriyyeen kashalabbeen ganda keessa uffattee dhaabatti abbaa gadaa fakkaattee tawaayee abbaa gadaan beeyin abbaan gadaa haasa waan biraati jarri kan haasa waan biraati kanaaf duuba deebuun qabnu abadal abidiin deebaa warroonni waan kana gara deemtanillee deebaa warroonni waan kanaaf dogongortanillee deebaa warroonni waan kana osoo nu hubanne itti deemtanillee ka ganda keessa isin fakkaatee isin gowwoomsaa jiru ka amantaa kan keessa fakkaatee si gowwoomsaa hin jiru deebi'aa ni gahaa deebi'aa gadheen kashalabbeen nuti barsimanne hundatu baradhaa biyya kana keessatti arraba qofaan arrabsuu qofaan ka waan takka illee hin beeyne duniyaa kana gubbatti bar arrabaan sadarkaa tokko fa'aa qabatee beekte dubartiidha gadheen nuti simanne hundi ta arraba haga dubartii nama arrabsitu caala nama arrabsitu aangoo qabatee biyya kana keessatti maqaa oromootiin biyya kana keessa daldalu jira
Kanaaf bilisummaan ati Jawaar Muhammad du'ee argattu funyaan hin siyaabawu. Kaacelle hin jirraaf jiraatarra malee hin jirraaf arginirra malee lubbuun ni kasaan baanee malee duuneet hin jirra. Bilisummaan Haacaaluu Hundeessaa du'ee sitti kennu kamaaliti sin jibbisiisuu. Bilisummaa Haacaaluu Hundeessaa itti du'u kamaaliti. Bilisummaan Jawaar Muhammad itti du'ee ati argattu kamaaliti. Akkamittan gammadee jiraadhan. Akkamittan gammadee jiraadha Haacaaluu Hundeessaa du'eetiin. Akkamittan nu bar hin boonnellee bara akka kaawwanitti miti bara dhugaa rabbis nitti himna. Hin boonye ganaa Haacaaluu Hundeessaa ganaa haarawatti awwaalla. Ganaa haarawatti gara haarawatti Oromoon boo'uuf ifteessi. Qoosaan akkas hin jiru hin boonne imimmaan keenya liqimsine garaa keenya hidhannee har'a geennee jirra. Kanaaf daran qabsoo uummata Oromoodhaa itti fufuun nurra jiraata malee Jawaar Muhammad hidhatti dhiiftee ati aruusnatti godhattu kamaaliiti. Sirbati sirbitu kamaaliiti. Bilisummaan akkanaa bilisummaan Jawaar Muhammad itti du'e hin ga'u ka jaarraa abbaa gadaafatti dhumatan. Hin ga'u ka Usmaayyoo Muusaafatti du'an. Hin ga'u gootawwanii fi hayyoowwan amma dura itti du'an hin ga'u. Ammallee itti haadhumatanii kanaaf anillee amantus amanuu baatus namni akka Jawaarii hin jiru. Hanga ammaatti illee hin turellee namni isa fakkaatu hin jiru. Kanaaf karaa seeraatiin illee karaa seeraan alaatiin illee Jawaar Muhammad hidhaa baasuun dirqama keenya gumaa Haacaaluu Hundeessaa baasuun dirqama keenya waajiba ofirratti beeka. Yoo kanan beekne yoo kanan hubanne nuti namummaadhaaf wanti har'aayyuu hin jirraaf deemu jirra malee dhugaa rabbii duuneetiin jirra. Duuneetiin jirra. An dhugaa rabbiitti Haacaaluu Hundeessaa du'ee halkan tokko rafnee bulneetti hin fakkaatu iyyuu. An dhugaa rabbiitti Jawaar Muhammad hidhamu miti iyyuu qeenshaan quba takkaan tuqameetiin akkanatti obsineetti hin fakkaanne akkana callisneetti hin fakkaanne iyyuu. Kanaaf biyyi teenna biyya gaaga'ama guddaa keessa jirtu waan ta'eef kallattii hundaan uf qopheessuun du'aafis qophaa'uun jiruufis qophaa'uun bilisummaafis uf qopheessuun dirqama keenya. Har'a arrabsamteerta. Har'a tuffatamteerta. Uffata kabaja qabu gadheen hundi irratti waan barbaadde alaabaa Minilik gubbaa dalagdee waan hin taane dalagaa har'a nu salphisuudhaaf yaadanii nu salphisuudhaaf nu fokkisuudhaaf ol nu qaanfachisuudhaaf akka isaan hojjetan silaa ummata hangana gahu silaa ta'uu baate silaa har'a isaan diraamaa isaan dalagan hijibni isaan dalagan dhugaa rabbiitti diraamaa isaan dalaganii garaa si guba beeyta garaa si guba. Hayyoota maal fakkaatu qabsaa'ota maal fakkaatu rasaasan sirrii kunnaa meeshaadhaan isa dhowwina deemidhaan nama meeqa raatiin turaan har'a jechuudha. Goota meeqa dhanii goota meeqa kan amma duraan gahu taanaan miskiina meeqa hawaasa akka hin beeyne Oromoo ta'e qofaaf akkamiin namni hidhama Oromoo ta'e qofaaf akkamiin namni tumama. Kanaaf hiree kanatti fayyadamuudhaan ammoo warroonni irreecha irratti amantaadhaan wal qabsiistanii burjaayessaa turtanii baga gammaddan ammallee gammadaa mootummaa wajjin taatanii dhoorkitanii biree kanaaf fedhiin keessan garuu ammoo waantan isinitti yoo jiraate dhugaa rabbii anaa waa'ee irreechaa hin beeknee fi anaa irreechallee irraan kaa'annee fi wanta jedhe akkatti gubadhu taasistan daran uummanni keenya akka irreecha deemuu taasistan malee kun seeraa fi heera daawwates miti. Wanti isin horattan yoo jiraate jibbaa uummata Oromoo qofa. Jibbaa qofa horattan malee waan tokko illee horanne iyyuu. Akka shari'aatti bare munkara tokko bare yoo geggeessuu dadhabde bare dirqidha itti deemnam isin jedhu hin jiru bare. Namni dirqidhaan bahee uummata foo dhaabbate uuyaayi suutaan yoo osoma ta'e illee namni irreecha halaala jedhan jiru namni irreechi
ni ta'a jedhan jiru namni irreechi ni hayya gar osoo dhugamaatti wanti kun amantaa ta'e maaliif mootummaa harka keessa naqata mootummaan maaliif gaafa masqalaa tikkeetti namaan kenne mootummaan gaafa masqalaa maaliif nama sakatan mootummaan gaafa eeda kennaa gaafa islaamaa maaliif nun dhorkine maaliif nu ofuun dhaabbanne maaf nun tufne maaliif nun galmeessine gaafa kennaa eega wanti kun amantaa ta'e wanni kun siyaasaadha afaan oromootiin isiniin galu har'a daawunii isaan sodaataniitiin ofirra fincaananiitiin jedhan tayyuu jara kan asiin gahe amantanis amanuu baattanis gammada waariyoo galatoomi qeerroon shaashillee galatooma guutuun oromoo fi oromiyaa qeerroowwan qarreewwan oromoodha kan gaafa 2016 achitti wareegamtanii ayyaana irreecha kanarratti gartee daawunii namoonni baay'een hin beekne achirraa dhaga'ame achirraa dhageettanii achirraa dhageenne daawunii amma biyya alatti fayyadaman kana achi jalqabame jechi baratamaa achirraa aadaa ta'e kanaaf har'a daawun isantu faayidaa fidee jennaan daawun isantu isaan san achi aangoorra kaa'e girrisa sheer godha girrisa waliin gaha diina keessan garaa guba isin salphisuudhaaf yaadanii isin salphisuudhaaf yaalanii uffata aadaa oromoodha uffata aadaa saba kabajamaa fi jaallatamaa saba amanamaa saba jaallatamaadha gadi xiqqeessuudhaaf jecha har'a uffata abbaa gadaa irratti waan hin taane dalaguudhaaf dhugaasnitti uffata aadaa abbaa gadaas ta'e uffata aadaa tokkollee amma dura waan uffadhee beeku natti hin fakkaatu garuu uffachuu dhabuu kiyya immoo baay'ee ittiin qaanfadhee baay'ee itti rifadhee gaafa yaadadha uffadhee bakka takka illee dhaqeen beeku bitadhee illee hin beeku akka tasaa ta'e jechuudha akka carraa ta'e yeroo jalqabaatiif har'a uffadhe yeroo jalqabaatiif har'a uffadhe kanaa booda ayyaana ciid al-adhaas ayyaana ciid al-faxris kanaa booda uffata aadaa oromootiin salaata hanga rabbiin hanga shari'aan haraama irratti hin jennetti kanaanii yoo rabbii jedhe makkaa fi madiinaas uffata kanaan dhaqee uffata umraadhaa achi jijjiiradha kanaa booda qoosaan akkas hin jiru ayyaanaa fi iddoowwan garaagaraa cidhaa fi maalii jinni hunda irratti kanaafota uffata aadaa oromoo qofatu nu baasa aadaa ta'een calaqqisiifachaa sabboonummaa gurraa funyaan ilkaan irra qabannee deemna qoosaan akkas hin jiru madawarri aadaa arabaati kun aadaa ummata oromooti sanirra kanaatu na dhiyaata gartee kanaaf waan hunda akkanatti takka takkaan addaan baasnee beekuun nurra jiraata yoon beeknu immoo gaafachuun nurra jiraata kanaaf ammoo gochi isin gootan warroonni faallaa kiyyaa fi faallaa oromoodhaa deemtanii haydariin akkana bareechatanii har'aan gahuu keessatti malee wanti isin faayidaan takka isin yookaan miidhaan takka isin irraan geessan tokko illee hin jiru kana beekuun isin irra jiraata kanaaf ammoo isinillee hamleen nu cabdee hamleen teenya akkas taate waan akkasii mudannee waan akkasii taane warroonni jettan hamileen isin cabinne hamileen cabinaa waa takka abshiraa akkanuma bilisummaan jecha tokko jira hangamillee dhugaatu illee hin beeku jechi tokko maaltu jira arabaa fi ummata gurraachitu yookaan ummata abashaatitu wal arkee waan amantaa waliin haasaan jedhan dhiifama chaarjii sakkaachuu jira qaceela dhageeffadhaa jecha kana wal arkanii wajjin haasanii keenna kun beektaa arabtichaanii nuti bara akka keessanii mitiyyuu amantaa kana seefiidhaan osoo hin taane ergaadhumaan fagumaan nuun gahamee jennaan amantaa kana amannee islaama taane inni dubbii jabeessee akka keessan bar seefiidhaan hin amanne jedheetiin dubbii sana jabeessee of ol tuulee dubbii sana itti hime jechuudha. Arabtichis bar nuti akkuma seefiidhaan amannetti seefiidhaan illee gad hin dhiisnudha. Akkuma seefiidhaan amanne seefii malee amantaa sana gad hin dhiisnu. Isin ammoo akkuma jechaan yookaan ergaadhaan amantanitti
jechamaan amantaa gadhiistan. Kana jechuun amantaa gadhiistan jechuu osoo hin taane bilisummaan akka laaftutti yoo argan akka laaftuu harkaa baatti. Namoota qaqqaalii jaalannu hedduutti dhabne rabbiin dhabsisni kanaa booda waan rabbi nu godhuuf taa'uu hin beeynu ganaa nama baay'eetti dhabuudhaaf teenya. Du'a yoo taate ciiftes nu duuta, fiiddes nu duuta, kuftes nu duuta. Hanga jirru garuu abadal aabiddin hanga ruuhiin nu keessa jirutti amantaa keenyaafis saba keenyaafis eenyuufis harka hin laannu. Biyyallee jiraanne biyyee keessallee jiraanne. Biyya alaas jiraanne biyya keessallee jiraanne bakka barbaanne ni falmanna haqa qabna ammoo. Irra duunis irra cabnus irra wareegamnus waan takka duubatti hin deebinu. Kanaaf ammoo hamileen keessa hin cabin. Bilisummaan akka laaftuutti hin dhuftu. Bilisummaan akka laayyootti hin dhuftu. So kanaafuu jajjabaachuu isirra jiraatan. Boochisaatiin ooltanii. Haxxifachisaatiin ooltanii. Gartee sa'a 24 olii gafe haga ammaa bar arraa qabami erkadhee barciiseetiin erkadhee haasootti jira barre. Hanga gaafa waan ta'utti akka barbaadetti laphee koo dhibee nagaan hirriba gaarii rafee waan gaarii haasee dhugaa falmadhee akka barbaadu ta'e. Garuu ammoo isaa warroonni nama ajjeesan warroonni haadholee gudeetan hirriban qaban 99 halkan tokko qofa lafaa dammaqan fayyaan qaban dhiigni namaa nama raffisu lafeen ilma namaa nama dhiistu abadal abidin namni dhiisu ammoo rabbiin hin dhiisu abbaa barbaadanitti himaa irra jedhaa liqimsa yoo isin liqimsamuu dide akkasan. Kanaaf bilisummaan akka laaftutti hin dhufu akka laaftutti illee gad hin dhiisu. Wareegama qaalitti kaffallee jirra. Argachuudhaaf deemna. Amantanis amanuu baattanis ani hin jenne yoo rabbi yoo haaliqni yoo abbaan dhugaa jedhe mootummaan kun abadal abiddin gadhiisa. Abadal abiddin waliin gaha. Kanaaf akkasan har'a gartee nafxanyaan har'a gartee warri sirna miniliki sirna durii leellisa jettanii ulee kana gubbatti alaabaa minilik hidhee sossoyyate hamleen isin hin cabine waa takka abshir lafti gaafa bari'uu taatu ni dukkanoofti waan tokko yaadin abshir rabbitu jira haqa qabda dhugaa qabda. Kanaaf ammoo biyya alaa biyya keessa waan dandeessan itti mudda duubatti ammoo waan isinitti dhaamu dhimma nama dhuunfaadhaaf footanii qabsoo kana social media maalu Facebook ni bar gaafa tokko bar Facebook kanallee galateeffachuudhaaf himna kaampaanii Facebook kanaaf abbaa Facebook kanaafis bar gaafa tokko badhaasa kan deemee bar isaan qabsoo gurguddaa hojjechuu jiran isaan information walii kennu jiran isitan ammoo dhimma nama dhuunfaatiin irra walii wama arkitan baataniin asin yaasina asin ofina akkasitti beeka akkasitti jabaadha wal jajjabeessa irree keessan jabeessa irreecha irratti irree keessan mul'isa jabummaa keessan mul'isa kan jabaate rabbi haqaati. Irreechi irree keenya gaafa jennu bar rabbi irree keenya miti jechuu keenya miti jiru. Rabbi hunda keenya rabbi hunda keenya keessaa duuba keenya beeka rabbi bar. Kanaaf jabaadha jajjabaadha. Kanaaf hin yaadinaa irra aanneerraa kunillee milkidha malee waa takka milkidha. Irreecha duraan ganama subii irraa jalqabee guyyaa guutuu galgala addaan battanan ganama sa'a tokko osoo hin ta'in addaan battanan addaan facaasan jechuudha. Kanaaf aadaa keessaniin boona amantaan keenya ruuhii keenya amantaan keenya hafuura keenya nuti amantaa teenya islaamummaa irratti dhugaa isiniif himaami. Amantaa irrattis alhamdulillah rabbi nu haa jabeessu. Sabummaa irrattis rabbi nu haa jabeessu. Hamma dandeenye itti muddina duuban deebinu iyyuu gama hundaanu qophiidha. Silaa beeytaa osoo duniyaa kana gubbaa waggaa kuma jiraachuun ka danda'amuuti yookaan ammoo kaguun kuma duutiin jiraanneeti silaa nullee dagalee gurraa. Nurra sirraa oolaan jirtu haqa irraan deebin sirraa oolaan jirtu jaalattus jibbitus barbaadus dhibamtus dhibamuu baattus. Nurraa oolaan jirtu sirraa oolaan jirtu. Kanaaf akkasii jajjabaachuun sirra jiraata. Warroonni maqaa gandaatiin maqaa lagaatiin isinitti fakkaatee mootummaa zaalima deeggartanii isinillee deeggartoota zaalimman deeggaru wanti isin jennuufi irraa deebi'a isiniif fakkaateeti. Rabbii ruuhiitii abottiin kakadhaan isiniif.
warra si deeggart isiniifillee ta'u gonkum abadal ni ooltan ni bultan malee ni ooltan ni turtan malee gonkuma beekun kisan gaafa tokko akka namni guyyaa qiyaamaa waan hojjetee fi waan badii dalagetti quba isaa akka qorsootti nyaatutti quba keessan harka keessan nyaachuudhaaf teessan nagalleen argattan alas ta'e biyyees ta'e biyya keessatti illee nagaa argattu maaliif lafee ilma namaatitu dhiiga ilma namaatitu waan jabaadha waan nuti argaa jirru waan argaa jirru hunda immoo dubbachaa jirru beeka waan argaa jirru hunda dubbachaa jirru kanaaf irreechi irree keenya wal jabaasaa jajjabaadha girrisoonni kiyya isin jaa dhugaa rabbi isinittiin boonan girrisoota maqaa baasanii du'aniiranii ummata afaan oromoo hin beekne girrisaa isin jedhanii maqaa afaan amaaraa isin baasanii eeyyan girrisaadha girri jennee waan baay'ee hojjenna sa'aatii hayyoonni keenya yaamicha isinii godhanitti bakka barbaadetti yeroo waan dandeessanii yeroo kamillee girri jedha argama girrisuun waan bareeda irratti qabsoo irratti girrisa dhugaa irratti girrisa haqa irratti girrisa amantaa keessan irra girrisa saba keessaniif girrisa duudhaa keessaniif girrisa aadaa keessaniif girrisa dhugaadhaaf girrisa haqaaf girrisa gara hamtuu tamuun girrisina gara waan badatti hin girrisina duraa'uu gara sitti girrista waan ta'eef gara dhugaatti gara haqaatti gara tokkummaatti gara jaalalaatti girrisa duubatti hin deebiin girrisi gara tokkummaatti girrisi gara jaalalaatti girrisi gara haqaatti girrisi dhugaaf girrisi girr jedh itti muddi maqaa barbaadan siyaa moggaasanii itti muddi qabirratti tokko du'ee tokko nyaatu wal gaggalaafataa ta'ee haacin kanaafi girrisuuni yeroo kamirra caalallee amma barbaachisa girrisuuni amma barbaachisa itti girri jedha girri jettanii illee dhisine itti golgoleessa itti girgireessa dachi itti dhiisa itti ragada itti dhiichisa waan tokko illee fidaniiyyu dhumne kaafe yoo hafe bilisummaa nagaadhaan jiraata laphee isaa dhibee nagaan jiraata sigalee har'a Tigraay alaabaa ishee fannifattee laphee isii dhiitee ummanni miiliyoona 8.9 guunni laphee isaa dhiibeetiin sabboonummaa isaatiin kabajamee alaabaa isaa mirmirfatee mootummaa federaalaa funyaan qabee akkana gochuu jira. Funyaan qabee akkana gochuu jirti Tigraay. Lafee dugda isaa cabsitee torbaanitti filannoo geessite torbaan itti mootummaa illee geggeessa jedhe. Lafee dugda mootummaa kana cabsite. Naannoo Amaaraatis alaabaa ofii mirmirfatee ka duraan takka ol bahee hin beekne ka duraan kushina hundaan deemanii ol baafatanii amma dhiichisaa jiran bakka barbaadanitti akka barbaadanitti dhukkee irraa kaasaa jiran. Sa'aatii ayyaana kamirratti illee alaabaa isaanii ka durii san baafatanii mirmirfatan jechuudha. Maa mirmirfadhaa akka barbaadanitti mirga keessani hojii keessanii argattani shira hojjettanii dhugaa hojjettanii daba hojjettanii harkanitti jirtani waan keessaniin boona Tigraay illee Amaaraa illee hundi keessanuu Sidaamaa illee Dabuub illee waan keessaniin boona alaabaa keessan mirmirsa. Nuti ka jechuun jirru gaafiin keenyas nuti illee silaa akkanatti mirmirfanneen nuti illee silaa akkanatti isiniin qixa taaneen nuti illee osoo walqixxummaa osoo biyya tokko egaa jiraanne ilaalchi tokko osoo jiraateen walqixxummaan osoo jiraatee nuti illee osoo walqixa taaneen ilaalchi tokkoon mootummaan kun ilaalee jennaaniin amantaadhaanis sabaanis walqixa taanee isiniin qixa taanee jennee hawwii akkasii qabna gaafii akkasii qabna afaan keenyas afaan saba badhaate afaan uummata baay'atiin afaan federaalaa nuuf haa ta'u dachiin tun finfinneen duris ammas boodas teenya nuuf ta'a nuuf labsa tanarra waldhabne malee waan biraa ka ambaa nuu kennaan jenne baandiraan namaa yookaan alaabaan nama biraa alaabaan saba biraa keenya hin jenne lafti nama biraa keenya hin jenne seenaan nama biraa keenya hin jenne waan keenya qofa gaafachuu jirra kanaaf waldhabne jiraanis waan keenya qofa haqa keenya gaafachuu jirra haqa keenya ammoo ammalee ni gaafanna
kootii ati huccuu kanarra mallaqaan bitadhe kana yoo narraa fudhatte an sinnisu jechuudha. Haga harka keenyarraa mursun malee haga du'ee dhabamu malee yoo an sirraa fuudhuu dadhabes ka sirraa fuudhu ni jira jechuudha. Seenaan sirraa fuudha. Ilmi kee sirraa fuudha ilmi ilma kootii sirraa fuudha waan barbaachisaa yoo ta'e kun wareegama kafalchisa yoo ta'e kanaafis wareegama kafalla. Kanaaf akkasitti beekuun barbaachisaadha. Nuti biyya kana keessatti kaleessallee hammannee akka irra xabbaabii zaranyaa maalii nuun jedhan kana kaleessallee hammannee har'a genne bara. Hammannee yennaan salphannee bara. Hammannee ofii qabne malee badii takka hin qabnu bara. Oromoon badii takka hin qabnu. Ni hammate malee ni galfate malee ni guddise malee waa takka badii hin qabnu. Osoo gaafa sana immoo badummaa agarsiisee daangaa irratti luka cabsee daangaa irratti deebisee har'a silaa kana hundan ta'u. Simatee salphatee bara. Fudhatee salphatee bara. Nyaachisee nyaatame bara. Afaan ka'ee guddisee bara. Yaa lammiitu anaa cabu jechuuf illee ufa waraara. Akkasan kanaafuu qabsoon uummata Oromoodhaa ammallee tana itti fufa borullee itti fufa kaleessallee nu biraan gahame. Isin dhiirese fakkaadhaa maaloo yooniin balleessi dhiifama naa godhaa galatooma horaa bulaa deebanaa. Warroota uummata badaa sanii fi uummata zaalima sanii fi deeggartoota zaalimman san biraan gaase mataa dhukkubsaa itti ragadaa itti dhichisa waa takka abshiraa waa takka hamileen keessa hin cabini hamileen ofii hamilee of cabsani ofii seenaa sanii balleessani waa takka galatoomaa horaa bulaa deebanaa yoo akkana isin daawwattan yoo akkana yaada keessan na barreessitan baay'een gammadaa isin jaaladha isin kabajaa horaa bulaa deebanaa dagaagaa daraaraa. Naaf jiraadhaa bakka jirtanitti isinin jaaladhaa du'aa'ii teessan jalqaba hanga ammaallee haydareef gootan dhugaa rabbi finfinnee sana keessa bakkiin ani hin jiru amantanis amanuu baattanis bakka hunda nin dhaqa bakka hunda nin seenaa galata rabbi na hambisi bakka hunda hulaa hunda rabbi nu dabarse har'a geenye bakka waan balleessine badiin qabnu waan ta'an konfidensiidhaan hin deema bakka barbaade kophaas nama wajjinis bakka barbaade nin seenaa galata rabbi du'aa'ii isin naa gootanii wallaahi du'aa'ii abbaa faati naa godhaa jirtu nin jira wallaahi du'aa'ii teessanii nin jira hagarraa mali akka jira akka sira jiraatiif nagaatti silaa hin jirru jechuudha. Kanaafuu ammoo du'aa'ii teessan san irra buusa sunnaa salaataa amantaa keessan jabeeffadhaa. Aadaa keessan kunuunfadhaa guddifadhaa dagaagsa daraarsa waliin gahaa horaa bulaa galatoomaa isinittiin dheeressee akkuma beekamu an laayiviin dhiisee ture har'a ammoo yeroo 4 akkana 5 guyyaa tokkotti seedeetiin jira. Kanaaf ammoo an dhugaa rabbiitti fedhii yeroo baay'ee laayivii seenuudhaan qabu yoo nara dhooftee fi yoo humna kiyya ol taatee fi yoo karaan itti hafuura ittiin baafadhe cinqamu gaafa cinqe kan dhufe cinqii kiyya kana yoo isiniin qoode hamilee argadha du'aa isin naa gootan argadha. Kanaaf amantaadhaan kutaa lagaan gandaa waliin qoonnu kaleessallee tokko har'allee tokko borullee tokko akka namaattuu tokko sabaaf sablammii hundaa tokko nuti ummata jaalala beeku ummata dhifama beeku horaa bulaa deebanaa dagaagaa daraaraa nuuf jiraadha.